Jira jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya gammadaa show kan torban kana eegalee jira. Gammadaa show jaallattanii hawwitanii akkasumas immoo nu kabajanii nu ulfeessitanii nu daawwachaa waan jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Yaada keessanis immoo karaalee marsaalee keenya adda addaa gama Facebookiin, gama TikTokiin, gama YouTubein akkasumas bilbila keenya irratti bilbiltanii yaada keessan nuungaa warri jirtan hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Gammadaa show immoo gama YouTubeetiin warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochuu, like, comment, share gochuu akka isin daganne kabajaa olaanaadhaan isin gaafannaa. Torban kanas ammoo akkuma baratame Gammadaa show keessummoota qaxalee ta'an adda addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya jalqaba irratti nuun isiniif dhiyeessinu dargaggoo baay'ee addunyaadhaaf biyya kanaaf Oromiyaadhaaf abdii guddaa ta'e Dambidooloo irraa dhufee as nu gidduutti argama. Dargaggoo Raajii Ibsaa jedhama. Isa waliinis keessumaa biraa affeerranneerraa gara boodaatti kan walitti deebinu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jechuudhaan qophii keenya Gammadaa show guyyaa har'aa irratti isin affeera. Egaan Gammadaa show ammoo sponsor gochuudhaan sagantaan kun qulqullinaan bareedee isin bira akka ga'uuf immoo qaamolee nutumsan qabna. Qaamolee nutumsan keessaa jalqaba irratti Baankii Awaash. Baankiin Awaash tajaajila baankii si'ataa fi saffisaa kennuudhaan kan beekamu sponsora sagantaa keenyaati. Akkasumas Itiyoo Telekoom saffisa intarneetii fi akkasumas tajaajila telekoomii isaanii gaariidhaan uummata isaanii tajaajilaa kan jiran yoo ta'u, sadaffaa irrattii fi guyyaa har'aa ammoo akka haaraatti nu waliin hojjechuudhaaf tokko jennee kan guyyaa har'aa waliin eegallu sponsorri keenya guddaan Ililli Grand Real Estate. Ililli Grand Real Estate immoo manneen baay'ee babbareedoo fi ammayyaawaa ta'an walakkaa Finfinnee keessatti ijaaranii gurgurtaadhaaf oolchanii jiru. Sponsoroota keenya sadan kana galatoomaa ulfaadhaa jenna. Egaan daawwattoota keenya keessummaa keenya jalqabaa kan ta'e dargaggoo Raajii Ibsaa hamilee ho'aadhaan naasimadha. Firiin qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan boru lattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Maal eegdure ammuma daftanii galmaa'uun carraa banamee jirutti fayyadamaa. Odeeffannoo dabalataaf bilbila armaan gadii fayyadamaa. Ililli Grand Real Estate. Raajii Ibsaa baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan. Cheers. Raajiin teknoolojii addaa tokko qaba. Raajiin baay'ee mucaa ajaa'ibaati. Dhuguma mucaa raajiidhaan numti mataan isaayyuu maqaan isaayyuu yeroo ba'ee callifamee gaafa yaadamu akka inni fuulduratti raajii ta'u wayiiti jedhanii si hamatu dhugaadha. Akkas yaadaniiru abbaan keessatti mani. Eeyyee akkasuma ta'a. Eeyyee mucaamti kun raajiidha jedhanii maqaa kana naa baasanii. Kanaaf maqaan yeroo tokko waan nuti goonuu fi jireenya keenya irratti dhiibbaa qaba jettee yaadda. Akka maqaa koo fan ta'a jettee yaadde beekta? Eeyyee akka maqaa koo raajiin ta'a jedhee yaadee beeka. Kunuunsi waaqayyoon na gargaaree akka maqaa kooti ta'an jiras. Gurbaan raajii jedhan gurbaan raajii hojjechaa jiru kun immoo eessaa dhufee eessatti dhalatee guddatee siin jedhaniis immoo namoonni baay'een gaafachaa jiru gaa amma ijoo dubbii taateetta waan ta'eef. Eeyyee mucaan raajii jedhamu kuni godina Qillee Wallaggaa magaalaa Dambidollootti kan dhalatee guddateedha. Mana barnootaa Beez kan jedhamutti kan baratudha. Barataa kutaa 10ffaati. Barataa kutaa 10niiti? Eeyyee. Waaw. Umriin kee meeqa? Umriin koo waggaa 17dha. Waggaa 17? Barataa kutaa 10? Eeyyee. Raajii addaa garuu hojjechaa jirta. Akkamitti danda'ama wanni akkasii? Hunduma danda'ama. Kennama waaqayyooti waan ta'eef hin danda'ama. Egaa manni barumsaa ati keessatti barattu keessumaa manni barumsaa Beez jedhamu kuni nutis sagantaa keenya Gammadaa show irratti namoota hedduu achitti baratanii ba'anii Profeesar Sanbataa fa'aa dabalatee namoota gurguddoo hedduu Dr. Gammachiis fa'aa nama hedduu interview goonee ture kanaan dura. Manni barumsaa keessan sunuu akkati hojii amma irratti bobbaatee jirtu kanaaf dhiibbaa wayii waan sirratti godhe wayii sitti fakkaata? Eeyyee. Mee waa'ee Beezii xiqqoo nutti himi.
Ishi manni barumsaa beezii mana barumsaa buleeyyiidha. Beektonni baay'eenis achi ba'anii. Kanaaf ani mana barumsaa beezitti barachuu kootti baay'een mana bulchiinsa mana barumsaa beezitti mana barumsaa beezii baay'een galateeffadha. Kanaaf manni barumsaa beezii waan kalaqa kana kalaquu fi baay'ee na jajjabeessanii achumatti barachuutti immoo anaaf mooraalii baay'ee naaf kenne. Maaliif beektonni tokko kan namoonni achitti baratanii iddoo guddaa ga'anii dhufanii nu gorsu waan ta'eef yeroo sana anaaf motiveet na godha ture. Kanaaf mana barumsaa sana baay'ee bakka achitti barachuu kootti guddaan gammada bakka. Ijoolleen baay'een beezitti baratanii base is the base jedhu. Beeziin yookiin hundeen waan hundumaa beeziidha jedhu. Beez jechuun abbreviationidha miti? Maal jechuudha? Beetel Evangelical Secondary Schoolidha. Kanaaf beez jennee waamna. Kanaaf beez jettanii waamtu? Kalaqa akkamittiin eegalte Raaji? Kalaqa kan eegale ani daa'imummaa makooraa kee waan kalaqa yaada haaraa kun naa dhufa. Garuu dhimma waa'ee teekinooloojii kanatti galuudhaaf haalli nuti keessa jirru Dambidoolloodha yeroo sanatti addaan ciniinsi neetwoorkii hedduminaan baay'ata ture. Kunis sababa naa ta'uudhaan akkamittiin neetwoorkiin kun ciccita kan jedhudha hin babbada. Dhufee immoo naannoo tabba ol kakaa irra namni fa'aa dhaabbatee daawwata ture. Kun akkamittiin jedheen baay'eetti yaada ture. Yeroo neetwoorkiin badu tabbarratti hin hojjeta. Yeroo irraan gadeetti immoo hin hojjetu. Innumti immoo iddoo filatu qaba. Kun naa galaan turre bakka kana baruudhaaf hin qorannaatti galee. Barataa kutaa meeqaa turte yeroo sana? Bara sana kutaa 6 baradha. Kutaa 6? Mana barumsaa Birhaan Yesuus kan jedhamu jira. Elementary. Achiin baradhaan ture. Bakka intiniin kun baay'ee mana dhiphisuu jalqabe. Otoo hin jedhu bakka teekinooloojii kanas yaada haaraatti daddabalachaa dhufe tun jedhu neetwoorkii kana harkifadhe ofii kootii manatti akka ooda namni tabbara dhaabbatu bakka tabba sanaa namni waan biraa dhaabee akkamittiin shiboodhaan harkifatee mana keessa taa'ee immoo hin dawwalu kan jedhu yaadu jalqabe. Baqqaanis yaalii koo kanatti fufsiisaa madeemee sadarkaa kanarra ga'ee. Maaliin harkifatte gaa? Yeroo sanatti ofii kootii taaworii kan mataa kootii hojjetadhee. Taaworii jechuun kan akkas dheeraa sanuma? Ammas akka hin geenyedha. Tabba sanarra dhaabee akkamittiin mana keessa taa'ee dawwalaadha. Mana faara dhaabbadheen cheekii godhan ture. Mana faara gaafa bilbila koo achi qabee qabu neetwoorkiin hin gala ture. Garuu akka kanatti isachirra kaayee raawwadheen mana keessa taa'ee fayyadaman. Yeroo sana diishii fayyadame. Akkuma taaworiitti sibiila dhaabee diishii isuma manarraatiin chaanaalii adda addaa ilaalu sanan fayyadame. Kanatti yaaliin sun achumarraa ka'ee amma kana ga'e. Kanaaf neetwoorkiin yeroo sana yaalte neetwoorkii Itiyoo Telekoomii darbaa ture sana fudhattee jechuudha yeroo sana. Yeroo sanatti neetwoorkii Itiyoo Telekoomii isa addaan citaa ture sanani isuman manatti harkisee fayyadamaa ture. Namoonni numaa yeroo si hamatanii Raajiin feesbuukii baay'ee jaallata. Feesbuukii fayyadamuudhaaf neetwoorkiin addaan cinnaan kana yaadee siin jedhu dhugaadha yeroo sana faa feesbuukii qabda. Kunillee yaadumadha. Hamiin taanedha kun. Hamiin taanedha. Ani bakka kan intinii kanaaf na kakaase yaaduma nama dubbadheedha bakka. Deebisee barattootaaf illee yuutuubii galanii waa ilaaluudhaaf yeroo sanattuu baay'ee bakka rakkoo ture. Garuu immoo kana furachuu hin danda'u kan jedhuun hojjedhee milkaa'e yeroo sanatti. Mee waa'ee amma kalaqa kee ati ittiin kalaqxee namoonni hedduun wal harkaa fuudhanii waa'ee kee haasa'aa jiru. Kalaqata amma kalaqxe kuni kalaqa akkamiiti? Maal faa godhan? Neetwoorkii mataasaa uummate Raajiin. Neetwoorkii Itiyoo Telekoomii yookiin biyya kana keessa Safaarikoomiin jira. Isaanirraa addatti neetwoorkii addaa uummatee neetwoorkiinsaa naannoo sana baay'ee fayyadaa jira jedhan. Akkamitti kun ta'uu danda'a? Mee waa'ee kalaqa kee gabaabsite maali? Namoota akka koo waa'ee neetwoorkii, waa'ee teekinooloojii homaan beeknee fi daawwattoota keenya nu daawwachaa jiraniif hojiin kalaqaa ani hojjedhe kana jettee akkamitti itti himuu dandeessa? Piikcharii isaa ilaalaa waan turee fi qodaa xiqqoo wayiiti wanti neetwoork jettee irratti barreessitee jirtu. Mee maali wanti kun?
Neetwoorkiin kun akkuma biyya keenya keessaa fakkeenya Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoomtu jira. Ta'us gatii kiraadha. Biyyi keenya gatii neetwoorkii kireeffattee jirti. Garuu teeknooloojiin koo kun immoo kan neetwoorkiin kun Dambidooloo neetwoork kan jedhamu kun maqaan isaa Dambidooloo neetwoork jedhama. Dambidooloo neetwoorkiidha. Garuu amma gara Oromiyaa neetwoorkiitti guddisaan jira neetwoorkii sana. Kanaafi neetwoorkiin kun qaamni neetwoorkii diddiirsu tokko dirqama taaworii dhaabaa kan ittiin neetwoorkii bustu godhu rasiif raamit godhu jechaadha. Akka kanatti hojjeta. Garuu teeknooloojiin kun immoo kanallee nan bisa. Neetwoorkiin kun serveriidha. Waluma keessatti kan isaan hojjetamanii jiranidha. Hammaanis xiqqoodha. Power supply isaallee jirtuudha. Kanaafi garuu qaamni neetwoorkii yoo bal'isu tokko dirqama humna barbaada, humna elektirikaa barbaada. Sababii kanaatiif soolaarii iddoo baay'eetti illee fayyadamaman. Jenereetarii gurguddaa fayyadamu. Teeknooloojiin kun garuu kanallee hambisee taaworii meetira tokkoon caalleen kiiloomeetirii reenjii kiiloomeetirii 1.5 irratti kan inni neetwoorkii nuuf kennuu danda'udha. Tajaajilli neetwoorkii inni nuuf kennu sun immoo seelular raadiyoodhaa fi kan daataadha jechaadha. Kana lamaan nuuf kennuu danda'a. Ammatti kaa siim kaardiin ammatti waan uummadheen jiraannee fi assesiima kan siimii sanaa kan Itiyoo Telekoomii sana irratti neetwoorkii koo kan aadi godhee kan irratti cheekii godhee mirkaneeffadhee yaalaa turedha. Teeknooloojiin kun akkasidha. Fuulduratti garuu siim kaardii mataa keefaa hin qabaata jechuudha neetwoorkiin kee. Eeyyee gara fuulduraatti siim kaardii mataa kooti itti nan godha eeyyee. Amma gaa neetwoorkiin kee kuni al tokko taaworii ammuma nama tokko hin dheeranne meetirii tokko irratti kiiloomeetira 1.5 hojjechaa jira. Eeyyee akkanatti hojjeta. Kiiloomeetira 1.5 irratti kan hojjeta. Yaalteetta amma namoota baay'ee irratti moobaayila isaanii irratti baastee teeknooloojiin kun hojjechuu dhiisuu isaanii yaalteetta? Eeyyee sirriitti Gibbii Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti deemnee kan namoota biraallee itti konneekti goonee kan nuti ilaalledha. Garuu immoo teeknooloojii kana nama fayyadamsiisuu fi dirqama mirga abbummaa gaafata. Kanadha malee yeroo cheekii ta'e sana akkanatti cheekii goone kiiloomeetira 1.5 irratti kan nuti deemnee safarreedha Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti. Sirriitti hojjeta jechuudha. Eeyyee sirriitti hojjeta. Fuulduratti ogaan nama kiiloomeetira 1.5 qofa irratti neetwoorkii hojjetu qabda. Fuulduratti bal'isuu hin danda'ama yoo taaworiin ol ka'ee bal'atamoo yoo maal ta'ee bal'ata isa kana wanti mirkaneeffattee harka kee ga'ee jira. Eeyyee inni kun dirqamadha. Amma gara waayid eriyaa neetwoorkiitti guddisa. Kunis bustiriima neetwoorkii koo kanaa dabalee kan ofii kootti hojjedhe waan ta'eef gara waayid eriyaa neetwoorkiitti guddisuu naan danda'a. Amma kan waayid neetwoorkii yeroo gootu waan baay'ee si gaafachuu danda'a. Teeknooloojiin ati amma irratti qabdu kuni meeshaan ati xiqqoo maal faatu achi keessa jira? Maal faa gooteet hojjette meeshaa sana? Eeyyee neetwoorkii kan maatiriyaaliin fayyadame hedduun isaa kan naannoo kootti argamanidha guutummaan isaa. Kan inni laabii yuunivarsiitii keessaa fudhadhee ittiin godhee jira. Bakka mi'ootuma naannoo kootti argamanidha. Teeknooloojiin kun illee amma fakkeenyaaf qaamni neetwoorkii yoo bal'isu tokko maateriyaal isaa sana biyya bakkeedhaa gasha. Garuu teeknooloojiin kun immoo yoo hojiirra ooleyyuu birrii meeshaa sana abba'u sana hambisee waan akka salphaatti naannoo keenyatti argannudha waan ta'eef kan maateriyaaliin fayyadame sun akka salphaatti biyya keenyaaf tajaajila guddaa kennuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee akkuma sila jettee namoonni baay'een warri kalaqxoonni addunyaa kanarra jiran hundumti isaanii hojii kalaqaa isaanii akkamittiin jalqabdan jedhamanii yeroo gaafatamanii rakkoo naannoo isaanii jirurraa akkuma tamma jettee neetwoorkiin Dambidollootti babbaduu isaarraan kan ka'e neetwoorkii maaliif hin uummadhu jettee waan kana uumte kana uumuu kee immoo hawaasni naannoo kee sun fa'aa dhagahanii duubdeebiin isaan si kennan immoo maal fakkaata maal jedhan hammam gammadan? Baay'ee bakka namoonni naannoo kootti argaman namoonni diteeliin neetwoorkii kanaa beekan dhufanii gaafa naaf ibsisanii bakka baay'ee matti gammadu baay'ee bakka jabaadhu naan jedhu. Egaa biyya kana keessatti akkuma sila jette ispoonsarii keenyas Itiyoo Telekoom telekoom providerii yookiin immoo dhaabbata neetwoorkii biyya kanaaf dhiyeessu keessaa isa jalqabaa fi isa guddaa akkasumas waggoota 70 oliif kan lakkoofsisedha.
ammas immoo biyya kana keessatti isa guddaadha duubarra Safaariikoom dhufe malee. Warri Itiyoo Telekoomii egaa qaama mootummaatis waan kana dhagahaniiru hojii kalaqaa kee kana dhagahaniiru achi keessaa namni si quunname yoo jira maneejimentii keessaa namni si waliin haasa'e si waliin hojjechuudhaaf namni yaadee jira. Ammattillee jiru teknooloojiin kun eenyu beekamaa jira waan ta'eef ammatti jiraajin wal argadhee waan dubbadheen qabu qaama Itiyoo Telekoomii wajjin jecha. Quunnamtii tokkoyyuu hin qabdu jedhanii. Teknooloojii isaan namaaf dhiyeessaa jiran jira. Kan kee kuni wal cinaa deemuu danda'a amma fakkeenyaaf akkuma magaalaa kana keessatti namni siimii Itiyoo Telekoomii qabu kan Itiyoo Telekoomiidha kan Safaariis akkasii. Hankee kanas namni akka siimii sadaffaafaatti akka dhaabbata telekoom operaatorii yookiin dhaabbata tajaajila telekoomii kennu kan biraatti yoo dhufe wal cinaatti hojjechuu danda'a. Maaltu immoo adda gochuu danda'an isaaniirra? Kuni neetwoorkiin kuni akka qaama sadaffaatti illee gargaaruu danda'a. Siim kaardii sadaffaatti jechaadha. Akkanatti gargaaruu danda'a. Dabalataan immoo kan adda godhu neetwoork taayipiin isaa jenereeshinii ammaan koo 8ffaa keessa jira. Garuu Chaayinaan mataan isaa warri Chaayinaa 6 keessa jiru 6 keessa jiru 6 jenereeshinii keessa jiru. Jaaffaa jechuun isa kunoo 2G, 3G, 4G, 5G jenereeshinii 5ffaa keessa jirra amma magaalaa kana keessayyuu Itiyoo Telekoom mataan isaa akka waan guddaatti kan bakka hedduutti deemee beeksisaa kan jiru 5Gdha. Hanke 8Gdha. 8Gdha. Akkamitti? Kunis kan ta'uu danda'e fakkeenyaaf dirqama gaafa neetwoorkii kana jenereeshinii isaa qopheessu dirqama moobaaliin neetwoorkiin sappoortii godhu jira qophaa'uun dirqama. Kanas illee amma ittiin jira jechaadha. Kanan bilbila jalqaba irratti yaali jira akkas godhee jechaadha. Jenereeshinii isaa kan irratti haqee cheekii godhe ni jira. Garuu dhaabbati Damdooloo neetwoorkii kuni yeroo neetwoorkii kana dhiyeessu achumaanii bilbiloota neetwoorkiin kun neetwoorkii kana sappoortii godhanii qopheessuun dirqama irra jiraata. Dabalataan illee yeroo siim kaardiin qophaa'u sana akkuma 4G siim kaardii akkanatti qophaa'u jira. Akka kanatti illee kan qophaa'udha. Achumaan raawutarii isaa kan waayifaayi illee akka kanatti kan qopheessuuf yaadee jirudha. Garuu kan 8G suni kan ofii argee mirkaneeffadheedha jechaadha. 8Gdha jechuudha neetwoorkiin. 8Gdha. Kanaaf raajiin hojii kalaqaa meeshaalee kan biraallee kalaqoo wajjiniin wanti ati jalqabde jira hangammatti? Amma gara sooftiweerii irratti akka bilbiloonni tokko tokko an fakkeenyaaf kan Itiyoo Telekoomii yoo fudhanne Itiyoo Telekoomii 2G, 3G, 4G, 5G kuni yoo 2G irra keenya illee hin hojjeta. Yoo 3G irra keenya illee fayyadamuu dandeenya kan isaan. Akkuma kana Aawutoo kan jedhus qaba kan bakkuma ati neetwoorkii jirtu deddeemee kan jijjiiru jiru. Akkanatti hojjeta kan isaanii. Kan kiyya illee amma gara kanaatti kan hin fooyyessaa jiru jira jechaadha. Akka kanatti. Amma fixedidha jechuudha. Amma 5G taanaan 5G qofa hojjeta. Qofa duwwaa hojjeta. Amma gara kanaatti illee gara yaalii isaarra jira jechaadha. Raajiin kalaqa kan biraa wanti kanaan dura amma waan telekoomii neetwoorkii kana hojjechuudhaan alatti kalaqa biraa hojjette qabda amma ammatti? Kalaqa biraan hojjedhee jira garuma neetwoorkiiti garuu akkasuma wal qabataa waayifaayiidha. Waayifaayiin kuni waayifaayi siimlesiidha kan siim kaardiin fudhannedha. Akkasumatti kan hojjetu. Divaayisiidha meeshaadha moo neetwoorkii? Divaayisii qabdi. Kanatti kan hojjedheedha. Innillee ni jira. Infraastiraakchariin yookiin immoo bu'uuraaleen misoomaa telekoomii baay'ee salphaa miti yookiin maallaqi isaan ittiin bitaman. Ati garuu maallaqa xiqqoodhaan hojiin kun akka hojjetamu gochaa jirta. Maallaqa kana immoo dabalataan argachuudhaaf deeggarsa garaagaraa argachuudhaaf kalaqxoonni baay'inaan dorgommii kalaqaa adda addaa irratti dorgomanii injifatanii maallaqa sanaan immoo hojjechaa of jijjiiraa gara fuulduraatti deemu. Dorgommii kalaqaa irratti dorgomte qabda hangammaatti? Badaa dorgommii kalaqaadhaa fi hin adeeman ture. Yeroo baay'ee bakka intini kanarratti waan yeroo koo daddabarfadhuu fi dorgommiidhaaf badaa hin adeeman ture. Garuu immoo kan Doonaa Barbar kan jedhamu jira. Pooliteeknikaa Doonaa Barbar kan jedhamu jira. Kan inni qopheessee dorgommii ta'e tokko irratti dorgomeen ture. Isallee dorgomee amma federaalaaf darbeen jira jechaadha. Dorgommii federaalaatiif darbeen jira. Egaa dhaabbileen si gargaaran argatteetta dhaabbilee gargaarsaa maallaqaan ta'uu danda'a, teekinooloojiidhaan ta'uu danda'a, yaadaan illee ta'uu danda'a.
dhaabbileen gargaarsaa si gargaaran hoo jiru waan kanarratti? Waan kanarratti dhimma teekinooloojii kana babal'isuu irratti amma qaamni deeggaru hin arganne, dhaabbatni deeggaru hin arganne jechuudha. Otoon carraa kana argadhee kana caala waan kanarratti waan gurguddaa hojjechuu hin danda'a jettee ati yaaddu maal fa'i? Ani ka dirqama kaapitaalli murteessaadha. Dabalataan illee workshooppii dhabuun baay'ee bakka akkan teekinooloojii koo kana baay'een guddifne maatiriyaali tokko dhabuun koo baay'ee na rakkisaa turanii. Kanaaf namni na deeggaruutu jiraate maallaqa illee maatiriyaali tokko bituudhaaf kan deeggaraa ture maatii koo qofaa. Maatiin koo kun immoo maatii koo nama tokko jijjiiru. Maatiin koo kun immoo yeroo hundumaa maatiriyaala isaan naa bituu hin dandeenye ni jira. Jara kanarratti baay'ee bakka garuu otooni yeroon yaalii kana yaalutti maallaqa illee argadhee qaama na gorsee kana godhee karaa na agarsiisu yeroo sanatti otoo argadhee teekinooloojii baay'ee adda ta'een hojjedha. Biyya alaafaa dhaqxeetu muuxannoo tokko faa fudhadheefaa jettee yaaddu biyyatti dhaquu yaaddu faa jira carraa kana maaltu beeka namni tokko mucaa kana biyya alaatti ergeen muuxannoo akka inni fudhatu taasisaa nuun jedhanii daawwattoota keenya keessaan dhabamu jedhee waan anillee kana baay'een fedha maaliif waan iddoo biraatti argee fidee biyya keenya keessatti illee uumuudhaa fi kanallee otoon gara racaan lafa barnootii neetworkingiitti kennamu Chaayinaas illee ta'u biyyoota biroollee ta'u otuun deemee daawwadhee teekinooloojii achi keessa jirullee argee dhufee biyya keenya keessatti hojjechuu nan dhibu. Egaa addunyaa kana irratti immoo kalaqxoota hedduutu jiru miti warra gama teekinooloojiitiin. Eenyuun baay'ee dinqisiifattaati? Ani Albert Einsteinidha. Albert Einstein seenaa isaa gaafa dhaggeeffadhu kufaatiin keessa ture ka'ee gaafa dhaggeeffadhu baay'ee baqana kaka'umsa naaf laata ture. Kanaaf kan baay'ee dinqisiifadhu Albert Einsteinidha. Warra amma jiran keessaa akka eenyuufaa ta'uu barbaadda? Namatti baay'ee inspired si godhuu fi motivate si godheen. Amma ka warra ani Elon Musk hin caalu amma kan innovation irratti kan xiyyeeffatee isa waan ta'eef intelligence wajjin wal qabate isa caaluudha bakka. Kan baay'ee isas gaafa ilaalu innis kalaqumaan bakka. Kanaaf waan ta'eef anillee akkas nan ta'a jedheen. Akka Elon Musk. Egaa nuti yeroo darbessi Abraham kan jedhamu Elon Musk Oromoo jennee maqaa baasneef turre siifis amma dabalataani Elon Musk Oromooti sababiin isaa Elon Musk kalaqxoota addunyaa kana keessa namni hundumtuu nama dinqisiifatuuf nama guddaadha. Teekinooloojii adda addaa of harkaa kan qabu. Atis sadarkaan otoonni akka kee kana kutaa kudhanfaatti eegaleera ta'e sila addunyaayyu baay'ee galagalchuu danda'a. Ati immoo carraa bal'aa qabda daa'ima bakka guddaa ga'uu dandeessa. Namni waan kana irratti xiqqoodhuma si gargaaruu fi mentor si godhu si gorsuu jira naannoo keessa ta'uu danda'a hojii kalaqaa kanarratti. Hedduudha. Irra caalmaa kan keenyaa fi dargaggoo fedhisaa shumaa kan jedhamu baay'ee yeroon illee maatiriyaal rakkadhu kan maatiriyaal naa kennu isaa bakka yerooma bakka waan tokko natti dhaga'amullee isa kan jajjabeessu fedhisaa shumaa irra caalmaa fedhisaa shumaa baay'een galateeffachuu barbaada. Dabalataan illee namoota jijjiiru Chumaa Yuunivarsiitii Dambidolloo illee baay'een guddisee galateeffadha. Barsaa Amaanuel Baalchaa kan jedhamu jira kan diroonii hojjete. Isaaniin illee baay'ee guddisee galateeffadha. Akkas. Egaa daawwattoota keenya kanaan dura dargaggoo Fedhasaa Shumaa jenereetarii yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u kan ifaan isaa hin dhaamne nama kalaqa guddaa hojjetee fi nus keessummaa gammadaa shoogoone affeerrannee turresi raajii wajjin dhufanii istuudiyootti argamu. Maarree Fedhasaas immoo haamilee ho'aadhaan naasi madhaati. Fedhasaan garana dhufee maalirra jira akkamitti isa gargaaraa jira. Jireenya kalaqxootaa maal fakkaata kan jedhu laala. Fedhasaa Shumaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam jirta? Nagaadha. Jirtu. Akkam? Nagaadha. Akkam jirtu? Jirta? Nagaadha. Nagaadha. Arta waaqayyo. Fedhasaan soorumeera erga gammadaa shoo irratti dhiyaate booda siin jedhu. Waan olleedha. Akkam hojiin? Hojiin bareedaadha. Ariifidha. Egaa raajii wajjin yeroo haasofnu namoota isa gargaaraa turan keessaa fi si'ii jedhee nutti himee jira.
Atis immoo kalaqxoota keessa warra guddaadha. Hojii kalaqaan kun hammam akka isheen nama rakkiftuu fi hammam akka isheen nama dhiphiftu waan beektuu fi kan raajii gargaaraa jirtu. Raajii har'a miti kan wal beennu daa'imummaa isaarraa keenan beeka. Manas dhaqee nan dubbisu. Biyya tokko sin naannoo tokko. warra Dambidoollooti. Baay'ee gargaarreef miti. Namni yoo yaada namaa kenne yoo gaariidha. Garuu bukkee dhaabachaa tureera. Manallee deemee nan dubbisa. Yeroo bilbillee rakkisullee waan tokko natti mata ture. Anillee aga dandeettii koo bira xiqqoo tokko kenneefiin ture bilbilli sunillee akka dingataa jalaa mana fincaanii buute. So mucaa kana jajjabeessuu irratti baay'een fookas gochaa ture. Yeroo kanatti garuu nuti iyyuu deeggarsa barbaanna. Garuu egaa namarraa deeggarsan barbaada jettee immoo kan si gajjallaa jirus dagachuun sirrii miti. Raajii wajjin hanga har'aattis isa faana jira jechuudha. Tarii darajaa guddaa tokkorra yoo hin ga'e ani immoo tarii si kaasuu hin danda'a kan jedhu yeroo hundumaa amileen kennaa fi egaa mucaanis jabaachaa dhufee waan ajaa'ibaa kana hojjetee achas dhiyaatee jira jechuudha. Egaa isin ijoollee ganda tokkooti akkan isla jedhe barsiisaa Amaanu'eelis Dambidoollootti kanaan dura diroonii kalaqee ture. Kunoo raajiin neetworkii kalaqeera ati immoo ibsaa kalaqteetta. Projektiin kee maalirra geera hankee? Kan koo dhugaa dubbachuuf yaani gara gabaatti baasee ni kan hin jiru. Gabaatti baastee warra? Gara oomishaatti jijjiireen jira. Wallaansoo hedduu keessa darbeera. Amma sa'aatii kana sa'aatii nama bukkeetti jaallatamee barbaadamaa jirudha. Mee xiqqoo daawwattoonni hin dagatu namoonni gaafa sanas dhageenyes hin jiraatu. Teknooloojiin inni hankee immoo maalirratti xiyyeeffatu ture? Maal godha ture? Ibsaadha kan kee? Okay, teknooloojiin koo power generatoridha. Generator sagalee hin qabne kan boba'aan nyaanne kan jedhudha. Generatorri kun al tokko chaarjee yeroo dheeraa hojjechuudhaan kan inni beekamtii qabu. Paatentii kan nuyi isaanillee isaanidha. Amma dhaabbata mataa keenya hundeessineeti kan nuyi hojjechaa jirru. Dhaabbata Fedho Power Solution kan jedhudha. Fedho Power Solution. Dhaabbata Fedho Power Solution kan jedhu hundeessine. Iyyama isaa waan hundumaa seera qabeessa godhanneeti kan gabaa keessa seennee jirru. Akkuma seenneen dhaabbati EDIA nurraa bitatee ture waliigaltee kontiraataa waliigaltee mallatteessine nurraa bitatanii isaan birattillee jaallatamummaa guddaa argatee darbeellee biiroo adda addaa tokko yuunivarsiitii adda addaa tokko keessa seeneeti kan inni hojjetamaa jiru. Achirraalee rekomendeeshinii qabna jaallatamummaa guddaa eenyu faatu sinirraa bitatee rangammatti? Fakkeenyaaf akkuma jalqaba sii kaase dhaabbata EDIA kanattaan sun Defense University Bishooftuu jirullee nurraa bitateera. Iddoowwan garaagaraatti galchaa jirra. Kaanirraa rekomendeeshiniin fudhannee mana nama dhuunfaa CMC keessatti namoota lamaaf illee gashine baay'ee jaallatanii hiriyaan koo akka hojjetatu barbaadanii kan nu dubbisaa jiru jechuudha. Hangami amma al tokko chaarjii ibsaadhuma suma giriidii kanarraa suma guddaarraa fudhata miti chaarjii. Al tokko erga chaarjii godhame hammam fudhata vooltii hammamii fudhata erga fudhatee booddee immoo hammamiif turame ibsa gahaa akkan gootu. Okay. Kuni gaafa dhumnee mana keetti sii gaxxamnu akkaataa fedhii keetiitti kan hojjetamu namni sa'aatii dheeraa kan hin barbaanne jira. Akkaataa fedhii keetiitti sii hojjetama. Kan sa'aatii 5 kan sa'aatii 10 kan torban tokko kan ji'a tokko kan ji'a 5 akkaataa fedhii keetiittidha kan hojjetamu. Haguma guyyaan isaa dabalaa deemu gatiin isaas dabalaa deema. Haa ta'u garuu gaafa dhannee mana dhuunfaa keetti sii gaxxamnu garuu nuti elektirikii wajjin kan connect goonee baanu jechuudha. Elektirikii namni manaa qabu. Elektirikii namni manaa qabu wajjin jechuudha. Yeroo ibsaan badutti automaatikidha kan inni sii ifu jechuudha. Yeroo ibsaan dhufutti immoo kan isaa safe godhateeti kan inni kan loodii sii kenne sana gara alaatti baasee sana keessatti safe godhata deebisee chaarjii ta'uu danda'a jechuudha deebi'ee. Kan chaarjii ta'e gaafa fuul ta'u immoo of dhaabaa. Elektirikiin badeennaan garuu akkuma sanaanii tajaajila sii kennuu danda'a jechuudha. Ibsaa ibsuu qofadha moo waan meeshaawwan mana keessaa waan akka firiijii, TV, moobaayilii chaarjii godhachuu kana stoovii maal kanas waluma faana hojjeta wantichi. Wanti hundumaa wal faana hojjeta. Al tokko nuti gaafa sii qaxxamnu waan hundaa irratti kan akkasii hojjetu goonu. Laawundariin illee jira mana namaa keessaa firiijii duwwaa miti, TV'n jira, jippaasiin jira, stooviin illee jira waan hedduudha kan jiru. Kun garuu isuma kanaani kan hojjetani jechuudha. Isuma kanaan hojjetu jenereetarri loodii guddaa qaba jechuudha. Inni kun akkaataa fedhii keetiitti. Kan stoovii fedhiin koo guddaadha haa jennu, maallaqas qaba haa jennu. Inni guddaan al tokko of chaarjessee turuu danda'u hammam?
Akkaataa riisarchii amma isin hojjetan. Nuti al tokko chaarjii kan waggaa tokkoof isaa ol turu hojjechuu dandeenya. Al tokko chaarjii waggaa tokkoof yooma ibsaan badeeyyuu inni hin badu. Hin badu jechuudha. Kuni loodii isaas kaapasitiin isaas guddaadha. Isa kana immoo hojii ogummaa keenyaati waan ta'eef gara fuulduraatti dhaabbata bitachuu barbaaduuf illee hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo darbee fuula feesbuukii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irraa wanti ati hojjettee fi kan kalaqxoonni biraa hojjetanii beeksisni hojjetamaa ture. Beeksisni hojjetamaa ture. ከኢነርጂ አንፃር መቼም ዛሬ ያየሁት እጅግ አስደማሚ ፈጠራ ነው። አንድ ጊዜ 24 ሰዓት ቻርጅ ከተደረገ በኋላ ተጨማሪ ነዳጅ ሳይጠቀም ቻርጅ ሳይደረግ ራሱን ቻርጅ እያደረገ እስከ 50 አምፖል ማብራት የሚችል ምንም የኤነርጂ ግብአት የማይወስድ ድምጽ የሌለው በሳይዙም በጣም አነስተኛ የሆነ ኤስቴቲካሊም በጣም ቆንጆ የሆነ ፕሮዳክት ነው ያየነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም በገጠር የሚኖሩ ቤተሰቦቻችን 50 አምፖል አስቡት ምን ያክል ጎረቤት ተጠቀምበት እንደሚችል እና እንደነዚህ አይነት ምርቶች ኢትዮጵያውያን አሁን ካለንበት የኑሮ ዘይና ደረጃ የተሻለውን የኑሮ ዘይ እንድንጨብጥ የሚያግዝ ስለሆነ በእናንተ ፕሮዳክቶች በጣም ደስታና ኩራት የተሰማን ሲሆን ያው ቴክኖሎጂ ጃለተውማ ጉዳይ አርገቴዳ ዋን ተኤፊ ጋፋ ዱፋኒ ባየት ገመዳኒ ሙምቹ ሚኒስቴራ ሰነራ ከውዳኒ ከኒ ፕሮሞሽን ኢለ ከከነቲ ከነሳን አከሳን ዋን ሰና ፕሮሞት ነው ጎዳን ታኤ ጀቹዳ የሮ ሰና ያ ሙምቹ ሚኒስቴራ ጋ አምፖሊ ጃተማቲ ዳከንቲኒ ቤክሲፈኔ አገርሲሰናፍስ ዲያኔ አመገሩኑቲ ሀጋ አምፖሊ ዲበሰዲቲ kan bobeessuudha kan hojjenne namoonni mana isaanii taa'anii ammas gammadaa shoorratti nu daawwachaa jiran ajajachuu yoo barbaadan qarshiin inni xiqqaan ittiin ajajachuu danda'an ammatti maarkeetii ammas inni itti gurguraa jirtanitti meeqadha eessatti immoo isin argachuu danda'u fedhasa kan nuyi argamnu si'i kan jedhu yookaan wasan afaan amaariffaatiin haqin gimbaataa kan jedhu yookaan si'i kan jedhutti argamna biiroon keenyas achuma iddoon oomisha keenyaa immoo gara kolfee gara Axanaa Taraa naannoo sanaadha. Oomishi keenya gadaanaan hanga 100,000tti jira. Hanga miiliyonaattis kan deemu jira. Kan 100,000 suni hangamitti kun hammam ibsa yookiin capacity akkamii qaba? Kan 100,000 suni ampoolii 10 TV fridge si kaasee jechuudha. Ampoolii 10 si tajaajiluu kan danda'udha. Egaa namoonni ajajachuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa fedhasaas jala isiniif keenya ajajattanii oomisha isaa kanaanii sirriitti itti fayyadamuu dandeessu jedheen yaada. Egaa Raajii akkuma amma jette maatiin kee baay'ee si gargaaraa turanii kunoo hiriyaa akkas faa si gargaaruu qabda. Maatiin kee kan baay'ee si gargaaraniif jedhee kan dhagahee abbaan keeyyuu nama kalaqaati jedhan abbaan kee maal hojjetu kalaqi isaanii yoo maali? Abbaan koo nama kalaqaadha. Abbiin koo artistiidha. Artistii fakkiidha jechuudha. Fakkii sababii kanaatiif iyyuu baay'ee na jajjabeessa ofiisaatii fi waan kanarratti xiyyeeffatee jiruufi. Kalaquu jechuun maal akka ta'e nama sirriitti galuuf. Na caalaa waan beekuufi isatu na gorsiinatti dheekkamee akkan amma yoo wanaan gahu kan na godhe waaqaa gaditti abbaa koodha. Haadhi koollee akkuma kana muuziqeessituudha. Maal hojjetti isheen? Isheen barsiistuu muuziqaati. Muuziqaa barsiisti. Akkana bakka lachan isaanii. Maatii makalaqaatu wal ga'ee. Suuraawwan kana ati sila natti agarsiisaa turte baay'ee isaa abbaa keetu kalaqaanii harka isaatiin hojjete jechaa jirta. Egaa innis artistii cimaadha. Fuulduratti aartii isaa gaalarii guddaa qabaata jennee abdii irraa qabna. Egaa Raajii waggaa 10 kana booddee immoo eessatti arguu dandeenya? Raajii waggaa 10 booddee abbaa kaampaanii guddaa akka Itoophiyaa akka Afrikaa neetworkiiti jechaadha. Dolloo neetworkii. Kanaaf kaampaanii neetworkii dhiyeessu ta'uu qaba. Achumatti na agartu. Achumatti si argina. Kanaaf biileenara abbaa neetworkii maal jette maqaa sanaan guddisa jecha? Maqaas Oromiyaa Neetwork. Oromiyaa Neetwork. Abbaa kaampaanii Oromiyaa Neetwork. Fuulduratti egaa teknooloojiin kee neetworkiin kee addunyaa mara wal gahee
Egaa akkuma amma biyyoota adda addaarraa dhaabbileen neetworkii biyya kana dhufanii hojjechaa jiran. Atis biyyoota hedduu dhattee hojjettee akka sanaaf milkooftu abdii guddaa qabna nuti. Mee dargaggoota akka kee kalaquu barbaadanii garuu immoo sodaatanii mana keessa taa'anii jiranii fi dhaamsa akkamii qabda? Maal jettaan dargaggoota akka keetiif? Ishii dargaggoota akka kootiitiin kan yaadi dhufee fi hojiitti bahuudhaaf rakkatan jiraachuu danda'u. Garuu immoo kun hundumtuu immoo yaada qaban namaa firuudhaan namoota isaan caalan haasofsiisuudhaan yaada isaan keessa jiru kana ifatti baasuu danda'u. Kanaafuu waan hojjetan hundumaa irratti waaqa of dura buusanii nama isaan caalutti otoo dubbatan gaarii natti fakkaata. Kanaafuu addunyaan kun addunyaa kalaqaan jijjiiramtuu waan taateef dargaggoon keenya hundumti keenya kalaqa irratti akka bobbaanu dhaamsa godha. Waaw baay'ee namatti tola. Fedha isaa ta'u egaa atis akka dargaggeessaatti dargaggoonni hedduun sirraa waa dhaga'uu barbaadu. Dargaggootaaf dhaamsa akkamii dhaamna? Kaampaaniin keenya baay'ee jabaachaa jira. Kaampaanii reeffuma hundeeffamudha. Namoonni kalaqaa kanumarraa fakkeenyaan fudhatu jedhanii kan yaadu. Amma nuti kaleessa yeroo hojjechaa turre namni nu ajajataa jennee yaadnee hin beeknu. Oomishni keenya gaariidha garuu barbaachisummaa akka inni qabu hin beekna. Har'a garuu ajaja 12,800 kan qabnu kan namoonni nurraa bitachuuf. Ajaja 12,000. Ajaja 12,800 nu ajajamee jira jechuudha. Jenereetarii ati hojjettu 12,800 ajaja qabna. Nu oomishisi jedhanii ajaja qabdu. Ajaa'iba. Ijoolleen kalaqaa tattaafachuutu irra jiraata. Maybe sponsora dhabuu danda'u, deeggarsa dhabuu danda'u. Waa hedduun isaan danquu danda'a. Uummanni biyya keenya ammayyuu hin barree kalaqa irratti xiyyeeffate jajjabeessuu hin barree. Abbootiin qabeenyaallee kalaqa kana tumsuu irratti sodaa qabu. Wajjin hojjechuu irratti illee sodaa qabu. Nuyi waa hedduu argineerra. Abbootii qabeenyaa hedduu dubbisneerra. Kunillee biyya kana keessatti yoo kan cabu ta'e abbootiin qabeenyaallee ijoollee akkasii bukkee yoo dhaabbatanii biyyi keenya waan isheen hin guddanneef hin jiru. Kanaaf dargaggoonni nu ilaalanii jabaachuu qabu. Galmii ati yaadde hin ga'ama. Yeroo sitti fudhachuu danda'a. Haalli si danquu danda'a. Namarraa waan abdatte tokko dhabuu dandeessa. Garuu yeroon tokko sii dhufuu danda'a yeroo itti mul'ata keessan bira geessu. Kun kan ta'u abdii kutachuu dhiisuudhaani. Har'a nuti Afrikaa kanneen akka Ugaandaa, Naajeeriyaa, Jibuutii gara Sudaan kanarraa oomisha keenya akka barbaadaa jiranii torban dhufu keessa gara oomisha keenya gara 2 gara Ugaandaatti erguudhaaf xumurree qopheessinee jirra jechuudha. Maaliif biyyi sun shiiftii fayyadama ibsaa sa'aatii 5 qofa shiiftii uummata miliyoona 33 oltu jiraata Ugaandaa keessa magaalaa ishee keessa garuu sa'aatii 5 fayyadamna jedhan. Kanaaf maanni namni mul'ata qabu bor kaampaanii guddaa dhaabee addunyaa kanaaf fakkeenya ifa dhalootaaf illee ergaa dabarsuu deebi'ee illee guddatee dhaloota akka isaatii kaasuu waan danda'uuf tasuma dargaggoonni haamilee kutachuu abdii kutachuu gara boodaatti deebi'uu hin qabanii nullee fakkeenyummaa gaarii ta'uuf danda'utu nurra jiraata kan jedhudha. Akkasumallee har'allee deeggarsi hin barbaachisa. Raajii kanallee deeggarsi hin barbaachisa. Mucaa deeggaramuu qabudha. Mucaa bukkee dhaabachuu qabudha. Mootummaan illee mucaa kana bukkee dhaabachuu qaba. Abbootiin qabeenyaallee mucaa kana deeggaruu qabu. Maaliif yoo jenne bakka kan keessi guddifata bakka namni alaa dhufee si guddisu hin jiru. Hanqii guddifachuu hin dandeenya taanaani of jijjiiruun iyyuu hin danda'amu jechuudha. Biyyallee jijjiiruun hin danda'amu. Qabeenyi kee dhaloota guddisuu qaba. Dhaloota kaasuu qaba. Fakkeenyummaa gaarii dabarsuu qaba. Keessumattuu dhaloota akkasii yoo tumsanii biyya kanaafis dhaloota egereefis ergaa guddaa baatee waan deemuuf kan har'aa yaadna otoo hin taane kan borii yaadnee dhaloota deeggaruutu nurra jiraata kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Nurraa immoo bitachuudhaan dhaabbileen garaagaraa Itiyoo Telekoom inni jiyoon adda addaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa oomisha keenya nurraa bitachuudhaan akka isaan nu bukkee dhaabbatan illee asumaan dhaamsa godhachuu barbaada. Carraa kanaan illee miidiyaa kana galateeffachuun barbaada. Gammadaa Shawuu interviyuu jalqabaa asitti taasiseen dhiibbaa gurguddaadha kan ta'e waa hedduu irraa fayyadameera. Miidiyaan kun dhugaa miidiyaa baay'ee jaallatamaadha. Marsaa lammatallee dhufees argamee mucaa kana waamtee barbaaddee iyyafattee mucaan kun achi ol ba'uu qabaa jechuu keetiin illee dhugaa baay'ee sitti hin boona. Uummanni Oromoo illee kana sitti boonuu qaba. Maaliif miidiyaan humna guddaa qaba, sagalee guddaa qaba.
dhaloonni biraan miidiyaa dhabuudha kan isa miidhu kan isa dhossu miidiyaan kun garuu dhaloota akkasii barbaade baasuun riilii dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama asumaan illee miidiyaa gammadaa showuu galateeffachuun barbaada ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada galatoomi baay'ee ulfaadhu nus milkii guddaa isiniif hawwina egaa kaayyoon gammadaa showuu keessaa inni tokko Oromoo excellence cimina jabina ilmaan Oromoo warreen akka keessanii kan ol baasnee mul'isuudha kaayyoon sagantaa keenyaa inni guddaani kaayyoo sagantaa keenyaa kana waan ta'eef isin gargaaraa jirra waan dandeenyu isin deeggarannus fuulduratti hundumti keessan immoo milkooftanii kana caalaa kaampaanii keessan gurguddate egaa raajiinis yerootti aanutti akka keenya kana suufii uffattee akkati CEO kaampaanii Oromiyaa Neetworkii taate akkati gara keenyatti dhuftu abdii guddaan qaba yeroo keessan aarsaa gootanii nu biratti argamtanii gaaffiif deebii kana waliin waan gooneef lamaan keessan iyyuu faadhaa horaa bulaa jenna cheers cheers Firiin qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan boru lattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Maal eegdure ammuma daftanii galmaa'uun carraa banamee jirutti fayyadamaa odeeffannoo dabalataaf bilbila armaan gadii fayyadamaa ilillii Grand Real Estate.